Piroojeektii guddaa Waldaa Biraana Kiristoosii Itoophiyaa keessaa inni adda dureen mishiinaroota bobbaasuuf dhimma fuuraa irratti hojjechuu, iddoo kadhannaa babal'isuu fi waldaalee hundeessuudha. Waldaa Biraana Kiristoos Itoophiyaatti waldaan Adaamaa zoonii Shawaa Bahaa fi Arsii giddu galeeffachuudhaan mishiinaroota kallattiilee garaagaraan bobbaaftee deeggaraa fi hoogganaa jirti. Kanaanis mishiinaroota bakka 16tti bobbaaftee waldaa dhaabbataa hundeessuu dandeessee kan jirtu yoo ta'u, sagantaa leenjii guyyaa 3f caamsaa 22 hanga 24 Waldaa Biraana Kiristoosii Adaamaatti ta'aa ture irratti hojiiwwan nama boonsan danuu raawwatteetti. Taatee guyyaa kanaa keessaa inni guddaan mishiinarootaaf karaa Paaster Nugusee Gabbataa fi karaa Paaster Muhammad Rashaad leenjiin mishiinarootaaf haala nama ajaa'ibuun kennameefii jira. Dhuma sagantichaa irrattis Waldaan Biraana Kiristoosii Adaamaa mishiinaroota kallattiilee garaagaraan bobba'uun dhimma lubbuu irratti hojjechaa jiraniif fakkeenyummaa isaan godhaniif luka isaanii dhiqxeetti. Akkuma macaafa Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 14 irratti ani barsiisaan keessanii fi gooftaan keessan erga miilla isiniif dhiqe isin immoo miilla walii keessaniif dhiquun isiniif in ta'a jedhetti, waldaan kunis fakkeenyummaa kana fudhachuudhaan mishiinaroota luka dhiquudhaan ammallee jabaadhaa fiigaa deemsi isin afaa hojii keessan kanaafis beekamtii fi kabaja isiniif kennuu barbaannaa jetteeni jirti.
Egaa akkuma suuraa irratti argaa turretti dargaggoonni waldaa kanaa mishiinaroota kanarraa luka dhiquudhaan fooxaan irraa qolsanii kaalsii yookaan immoo shurraaba miilaa erga luka isaaniitti kaa'anii fi booddee waldittiinis mishiinaroota kanaan ammayyuu fiiginsa kanaan olis ni eeggata jechuudhaaf mishiinaroota hundaaf huccuu ispoortii bitanii kennaa kennaniifiiru. Kana malees abbootii qabeenyaa fi waldaalee mishiinaroota hojii mishiinarummaa hojjechuudhaan mishiinaroota gara bakkee garaagaraatti bobbaasuudhaan mindaadhaa hanga qallabaatti isaaniif arjooman galatoomaa jechuuniif bakka mishiinarootaa fi uummanni jirutti kennaa garaagaraa fi badhaasa waraqaa ragaa kennaniif jiru. Dubarrattis soortuu waldaa Biraana Kiristoosii Adaamaa Paaster Bojaa Suufanii fi walitti qabaa mishiinaroota zoonii Shawaa Bahaa fi Arsii Paaster Laggasee Tuujubaa abbootii qabeenyaa waldaalee fi dhaabbileen mishiinarootaan koottaa hojii wangeelaa faana hojjedhaa nutis isin faana hojjechuutti ni gammannaa jechuudhaan waamicha taasisaniiru.